Ashamaa harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaarraa oduu isaa kanaa qabnuuf isinitti hima. Oduu waliinaa namni raatakkaatii jalqaba irratti hangafa oduu dursuun isinitti hima. Weerarri daangaa lafa Oromiyaa humna addaa Somaaleetiin jalqabee itti fufuu qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni baha Oromiyaa himaniiti jiru. Masriin amma booda carraan isheen qabdu Itoophiyaaf qarshii kaffaluu qofaa jedhan hayyootnii fi xiinxaltoonni. Itoophiyaan Libaanota qofirraa galii doolaara miliyoona 6.9 argachuu himte. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu isinitti himna. Weerarri daangaa lafa baha Oromiyaatti jalqabee itti fufuun qonnaan bulaa qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasaa jiraachuun himame. Weerarri daangaa lafa ji'a tokko dura bifa haaraan jalqabee baha Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaalee akka Gooroo Guutuu fi Gola Odaa akkasumas Harargee dhiyaa aanaalee akka Doobbaa fi Gumbii Bordoddeetti jalqabe lubbuun namaa wareeguun cinattis qe'ee fi qabeenyarraa horsiisee bulaa buqqaasaa jiraachuu maddeen baha Oromiyaa eeraniiti jiru. Harargee dhiyaa aanaa Gumbii Bordoddee ganda dirree Qaalluutii fi Harargee bahaa Gooroo Guutuu araddaa jiru ifaatti hanga ammaatti qonnaan bultoonni weerara humna addaa Somaalee kanaan wareegamu maddeen lammii miidiyaatti himaniiru. Masriin amma booda carraan isiin qabdu Itoophiyaaf maallaqa kaffaluu qofaa jedhan xiinxaltoonni siyaasa Itoophiyaa. Hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa kanaan dura ijaarame hin xumuramu jechuudhaan warri olola burjajjii hafarsaa turan amma ijaarsi isaa waan raawwateef biyyoonni hidhichatti gufuu ta'uuf olola oofaa turan carraan isaan qaban amma booda Itoophiyaaf maallaqa kaffalanii jallifachuu qofaa jedhan xiinxaltoonni siyaasa Itoophiyaa jiran. Hidhi kun haaromsa diinagdee guddaa uummata biyyattiif fida jedhamee abdatameera. Garuu guyyaa ijaarsi hidhaa kanaa jalqabee as mormii guddaa keessa darbuun amma gara xumuraatti dhiyaateera. Fulbaana dhufu kanas akka eebbifamu mootummaan Itoophiyaa beeksiseeti jira. Gam tokkoon humna beekumsaa fi baajata biyyattiin qofaan hojjetame. Gama biraan dhiibbaa dippiloomaasii cimaan Itoophiyaa mudate. Masriif dhimma jiraachuu dhabuutii jedhan. Itoophiyaan bishaanicharraa parsantii 85 kan gumaachitu yoo ta'u garuu Itoophiyaan bishaan kana irraa fayyadamuu qabdi jechuun biyyootni gurguddoon kan yeroo falminii fi amma dhimmichis hidhichis xumura argatee jedhan qondaaltonni siyaasa Itoophiyaa muummichi ministeeraa mariisise. Libaanota gabaa biyya alaatti gurguramerraa galiin doolaara miliyoona 1.6 caaluu argamuun himame. Bara baajata xumurame Libaanota gabaa biyya alaatti gurguramerraa galiin doolaara Ameerikaa miliyoona 1.6 caaluu argamu koorporeeshiniin hojiiwwan qonnaa Itoophiyaa beeksise. Hojii gaggeessaan hooggansa hojii kominikeeshinii fi itti gaafatamaa hawaasummaa koorporeeshinichaa Gaashaaw Ayichiluhim akka jedhanitti Libaanonni kumtaala 2,505 Chaayinaa, Dubaay, Giriik, Tuuniziyaa fi Turkiitti erguun galiin doolaara Ameerikaa miliyoona 1 fi 641 caalaan argameera jedhan. Dabalataanis Libaanonni kumtaala 260 gabaa biyya keessaaf dhiyeessuun galii birrii miliyoona 7 fi 710 caaluu argamuu TOI'f ibsaniitii jiru. Oomishni Libaanotaa yookiin ixaanaa kun harka 90 caalaan gabaa biyya alaaf akka dhiyaatus beeksisaniitii jiru. Daldalli seeraan alaa fi rakkooleen damee kanaa biiroon biyyattiin haphee uumamaa fi Libaanotarraa amma barbaadamuu akka hin fayyadamne gochuu dubbataniitu jiru. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Egaan hordoftoota miidiyaarraa oduu yeroo kanaaf qabnu kan kana fakkaatanudha. Hangammaatti waan nu ta'uun waliin turtaniif galatooma. Turtii gaarii qabaadhaa.